waaqii gaafa namu uume nama hundumaa akka inni tokko ta'ee fakkaataa isaa ta'ee akka biyyi tana lafa bulchu ufu qofa don ta'in waan lafirra dhalatu hundumaa fi lafa waaqii kenneef kana namni wal qixxummaan adoo gosaan addaan hin bahin adoo bifaan addaan hin bahin akkasiin uume. Adoo kun jirtu nami olaantii waan barbaaduu fi namni si fakkaatu nama mallee waaqa fakkaatee waaqi fakkeenyi isaatiin uume akka inni isaa tajaajilu tochee ufi gad buuse maqaan gaccabse bifaan gaccabse haala adda addaatiin gaccabseetiin sirnii durii balleessa akkasii raawwataa ture. Amma immoo heera mootummaa keenyaatiin haama mirkanaa'eetiin jedhu ummatii keenya ka Oromootii fi ummatii hunda namni hundumaa tokko ta'eetiin akka obboleeyyanummaan wal jaalattiidhaan wal kabajuudhaan biyyi kana ijaareetiin akka keessa jiru kan mirkaneessee jira. Galata gurguddaadha ka kun mootummaa keenya galchuu dandeenyu as gubbaatti. Kan irra dhaabbannee ummatii keenya ka ummati Itoophiyaa hundumaatiif kan Oromoollee akka inni wal qabateetiin obboleeyyanummaa waliin hojjete biyyi kana rakkinni isin kee jirtu duubatti fi isin kee jirtu hiyyummaa isin kee jirtu akka isin keessaa baatu haalii mijaa'ee jira. Har'a wanni asitti ta'e kun waan haala mijaa kun jajjabeessaati. Waan wal jaalaltii ummati keenya walti fidaati. Waan durii tokko gadi tokko olii jedha don ta'in obboleeyyan ta'e gurmuu wal qabate akka inni waliin hojjetu kan godhuuf kanaaf gammachuu guddaan nan dhaga'ama. Warri ammallee dhaabii dimokiraatota hunduma gammachuu guddaa akka ta'u natti dhaga'ama. Kanaaf baga gammaddaan iseen jedhu hunduma. Kan irratti akkuma gafallee jedhameetiin jiru eegii walqixxummaa kennu ummatii seerri kennu mirkaneesseetiin jedhe heera suniin ol ammoo akka hangafa jedheetiin jedhe Waaqayyoon mirkaneessee jira. Har'a fedhii Waaqayyoolleen waan bakka geettee fi Waaqayyoon eegaa nu ijaan hin arginu bakka taa'utti akka gammadu natti dhaga'amuu jira. Kanaaf gammachuu sunirra dhaabannee waliin ejjannee wal jaalannee wal qabannee obboleettummaan dhiira durba dubartii aton jenne jaarsi jaartii aton jenne akka wal qabanneetiin diini kenna maali diini kenni hiyyummaa mootummaa kennallee mirkaneesse hiyyummaa wal qabannee akka keessaa baane nagaa mirkaneessine jaalaltii ta'e mirkaneessinu nagaa sanii dhaamuu fedha. Ana nam misoommaa waan ta'eef gaafa tokko bakka misoommaan na arguu hin dandeettanii bakka misoommaa waliin hojjechuu hin dandeenna akka immoo sanii waliin hojjechuuf saba waayyuu qofa don ta'in saba hundumaa saba dudduubatti hafe akkana maqaan isaa gadi hin bahin dhofame ka misoommaan argatin ka bakka bu'iisa hin argatin akka inni argatu kan kanaan duraan mootummaan kenna mirkaneessa argatellee guutuu jira kanaafillee jiraachuu hin danda'a isa sanii akka waliin hojjenneetiin walqixxummaan biyyi teen guddifnee ofillee guddan adaraa saniin jedha. Haamileenii bakka isaaniitti nu deebisa. Waan baay'ee nu dubbatanii dhaamsa baay'ee nu dabarsanii jiru. Nulleen akkasuma sigula hiriirree biyya teenyallee akkasumas biyya misoomaa goona isin jecha haamileen ammallee bakkuma isaaniitti nu deebisa. Awammoo sagantaa kenna akkaataa wal dura duuba isaaniitiin sagantaa kana ooyisuufi. Hawusoon urjii barii yookiin hawusoon bulchiinsa magaalaa Nageelle sagantaa kana haala ho'aadhaan wal gargaartee qunceen arbaayitu jechuun guyyaa hadhaa kana asitti argamanii jiru. Akkaataa wal dura duuba isaaniitiin sagantaa isaanii asii dhiyeessu.